Ishii akkam jirtu hordoftoota keenya viidiyoo ammaatiin wanni wal barsiisnu akkamitti weebsaayitii jalqabarraa kaasnee hoostingii bitachuudhaan achii sirreessinee akkanatti monitaayiz gochuudhaan guyyaatti hanga akkuma asirratti argitanii hanga yuuroo 500 fi 500 fi isaa oliin guyyaatti akkaataa hojjechuu dandeenyu. Akkasumas immoo guyyaa tokko keessa yuuroo 200,000 oltu asirra jira akkuma argitan kana. Akkasumas immoo ji'atti hanga yuuroo 5,000 akkaataa itti hojjennu kan wal barsiisnu ta'a jechuudha. Nu wajjin turaa viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaaluudhaan yoo nu waliin turtan itti fayyadamaa gaarii taatu. Dabalataanis viidiyoo kana wayitii ilaaltan sabskraayibii fi laayik gochuu hin dagatina. Nu wajjin turuu keessaniif bu'aa guddaa akka argattan abdii qabna. Nu waliin turaa jenna. Akkam jirtu hirmaattota dhaabbata Damiinaa Teek jalatti hirmaattota weebsaayitii Tirishop jalatti nu AdSensiidhaan qarshii waliin hojjetaa jirru akkasumas immoo sabskraayibaroota chaanaalii keenyaa dura dursoo nagaa isin gaafanna. Chaanaalii keenya sabskraayib gochuudhaan jalqabaa. Amma marii fi leenjii tokko waliif qabna jechuudha. Google AdSensiidhaan weebsaayitoota adda addaa waliif banuudhaan namoota keenya dhaabbata Damiinaa Teek jalatti hirmaattota Oromoo adda addaa waliif banuudhaan weebsaayitii galii namaafillee uumnee galii kennallee haala kanaan guddisaa jira jechuudha. Mute silaa gootanii namoonni tokko obsaa mute godhi. Okay. So guddisaa jira jechuudha. Gama haala bu'uuruma kanaan jechuudha ji'a Oktoobarii amma keessa jirru kana keessa weebsaayitii almost gara 90 wayii banuu dandeenyee jira. Haala kanaan weebsaayitoota 90 kanneen keessaa guyyaatti ammarratti hamma gana haaraadha. Weebsaayitii haaraa ta'edha. Weebsaayitiin kun monitaayiz erga ta'eyyuu baay'ee haaraadha. Weebsaayitii haaraa kanaan guyyaa tokko keessa hanga yuuroo 20 hojjetaa jira jechuudha. Kun baay'ee bareedaadha. Akka weebsaayitii jalqabaatti akka weebsaayitii haaraatti maaliifi weebsaayitii nama biraallee keessa ilaaltanii ilaaluu dandeettanii keessattuu waggaa jalqabaa irratti yookaan haga ji'a 2 ji'a 3 haga ji'a 6 baay'ee nama taarsa jechuudha weebsaayitiin jechuudha. Laakiin kenna jalqabarraayyuu bilcheessinee waan deemaa turree fi guyyaatti hanga yuuroo 20 hojjechuu dandeenyeerra. Karoorri keenya maalii fi kanaan durallee waan hojjennee jirruu fi weebsaayitii amma Tudeesoofarii 19 jettu tana karoorri keenya waggaa kana keessatti guyyaatti yuuroo 1,000 hojjechuudha. Yookaan immoo amma tuqaa tan argitanii tuqaas bira jirti. Tuqaan tun garan dhuftee yuuroo 1,900 ol hojjechuudha guyyaatti jechuudha. Guyyaatti jedhu hanga yuuroo 30,000 akka namni hojjetutti akka weebsaayitii bilchaataa ta'etti biraan gahuudha jechuudha. Kana gochuudhaaf hojiilee adda addaa nu barbaachisa. Gama kanaan wal qabatee akkuma argitan weebsaayitoonni adda addaa as keessa nu jalatti banaman keessaa fakkeenyaaf bokkuu Tirishop ka jedhu yuuroo 84 hojjechuu danda'ee jira akkuma asirratti argitaniini. So yuuroo 84 wayitii hojjetu namni isaaf ilaale xiqqoo wanni haa godhu sirriitti haa guddisu. Namni isaaf ilaale yookaan immoo peej viiyuun isaa nama 6,700 qofa. Nama 6,700 kanaan yuuroo 84 hojjechuu. Okay. Gara olii silkiidhaan yoo ta'e gara olii deemi. Amma mul'atu ijoollee. Mul'atu sheeriin riikaddu waan godhaa jiru na fakkaata. Amma mul'ata. Amma mul'ata. Amma. Okay. Gara gubbaa deemi. Hin mul'ata wanniin. Okay.
asitti kun wanni jira ashii. So websaayitoota nu jala jiran keessatti gabaasa isaanii yoo argine jechuudha. Bokkuun ji'a Oktoobarii kana keessa yuuroo 84 hojjechuu danda'ee jira jechuudha. Yuuroo 84 kana itti hojjetu peej viiyuun isaa 6,700 qofa jechuudha. Turishooppiin immoo yuuroo 34 hojjete jechuudha. Yuuroo 34 itti hojjetu peej viiyuu 9,000. Of course peej viiyuu isaatiin bokkuu hin caala. Laakiin immoo qarshiidhaan arningiidhaan nu caala bokkuutu turishooppii kana caalaa jechuudha. Of course asirratti wanni hubatamu maalinni peej viiyuu qofaa miti kan ilaalamu barreeffama achi keessa jiru ta'uu danda'a. Barreeffama ammas immoo beeksisa websaayitii isaan irratti beeksisa kan maxxansu eenyuunni dhaabbata googiliiti. Dhaabbanni googilii beeksisa raandamlii maxxansaa of course kaataagoriidhaan godhee jechuudha. Kaataagoriin sun niichee websaayitii keessan irratti hundaa'uudhaan adda adda ta'uu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee koorsii kenna har'aatiin wanni nuti barannu beeksisa bareedaa attract akka itti goonu algooriizimii beeksisa bareedaa googiliin akka nuuf maxxansu akkaataa itti taasisnu barreeffama babbareedaa gochuudhaan jechuudha. As biratti akkuma argitan CPC jira. CPC jechuun cost per click jechuudha. Gatiin kilikii tokkooti. Ka bokkuu 0.05 dha. Ka turishooppii immoo saantima 11. Achi itti aansuun immoo eeyboodha. Sadaffaarra ka jiru websaayitii jundiiti. Innis yuuroo 30 hojjetee jira. Inni immoo gimmaasha booda Oktoobarii gimmaasha booda websaayitii baname. Ji'a tareeyyuu hin banamne. Websaayitiin kun websaayitii ji'a kana keessa baname. Websaayitii haaraadha. Haa ta'u malee peej viiyuu 2,700 qofaan yuuroo 30 hojjete jechuudha. Gimmaasha isaati. Gimmaasha yuungoo wanni irraa bokkuurraa jechuudha. Nurraa gadu websaayitii turishooppii irraa garuu baay'ee gad aanaadha jechuudha. As keessaan akka argitan jechuudha. Akkuma argitan. So laakiin immoo ka isaa hoo CPC'n isaa yookaan immoo beeksisni achirra dhufu baay'inaan beeksisni eeboo irratti dhufe akka carraa ta'uu danda'a yookaan immoo barreeffama isaa irratti hundaa'uudhaan ta'uu danda'a. Baay'inaan gatii ol aanaa kan qabanidha. Baay'inaan kaasirra dhufan. So saantima 30 akkuma argitan asiin 0.05 dha. Asiin 11 asiin immoo 0.30 saantimidha jechuudha. Yuuroo 30 hojjete. Muuteek yuuroo 17 hojjete. Websaayitii Mahammadii peej viiyuun isaa garuu ka bokkuullee hin caala. Ka eeboollee hin caala. Asirratti ka tokkoffaa jirullee hin caala. Dhiifama si'a takka na eega. Balbala banee deebi'a. Si'a takka ammas. Argitanii 6,000 jechuun kan ka bokkuutu xiqqootu isa caala. Ka eeboo garuu hin caala. Laakiin gatiidhaan immoo yuuroo 17 jechuudha. Maybe turtiidhaan adda ta'uu danda'a. Haala qabatama googiliin beeksisa websaayitii keessan irratti maxxansuun adda ta'uu danda'a. Biyyaanillee adda ta'uu danda'a jechuudha asirratti. Wanni hubachuudhaa qabdan. Akkasumas immoo Naasir ka jedhu yuuroo 14 hojjeteera jechuun kunniin websaayitoonni kunniin tokkoffaa hanga 5ffaa kan jiranidha jechuudha. Kana erga ilaallee booda. So biyyaan immoo wayitii ilaallu kan maaliif Oktoobarii dhumarra waan jirruufi ziismanziirra yookiin qo'e asirratti dhiifama. Mee ka ji'a taree immoo haa ilaallu. Qabatame isiniif haa ta'u. Ziismanziirra ture laa. Hojiin kun hojii ji'a kanaati. Laasmanziin hoo ji'a taree hagam hojjete yoo jettan websaayitiin turishooppii maal yeroo meeqa hojjete 13 qofa hojjete argitanii. Peej viiyuun 11,000 jechuudha. Huzeef yuuroo 1 fi saantima 52 hojjete lammaffaarra jira. Affileet ka jedhus yuuroo 1 fi saantima 14 hojjete. Bokkuun amma har'a sadarkaa tokkoffaarra jiru yuuroo 80 hojjete kun yuuroo meeqa hojjete asitti akkuma argitan yuuroo 1 hojjete jechuudha. Argitanii. So turtiidhaan akkanatti ol ka'uu danda'a jechuudha. Jetti aanutti immoo itti dabalaa deema. Hojii yoo dhaabe gabbu'a. Yoo itti hojjete itti citee hojjete immoo sirriitti itti ida'ee hanga yuuroo 200 300 hojjechuu danda'a jechuudha. Chaarjerii naa kenna.
dhiifama waliin chaarjii godhe jedhee akkana irratti hin jiru. Eessaan seenti chaarjarii? Machaan dhiifama ijoollee dhiifama ishii chaarjii otoo nutti bakka'e. Aywa hin dhaga'amaami. Ashi. So akkuma argitan kana fakkaataa jechuudha. Riippoortii ji'a ta'ee yoo ilaalle jechuudha. Ji'a kana immoo ixifii guddate jechuudha. Akkuma argitan 84 kunoo asirratti galchiisnee jira jechuudha. Okay. Biyyaallee akkuma argitan adda adda. Itoophiyaa keessatti yeroo 131 wayitii hojjennu page viewing kenna. Okay, mute godha. Okay, furaa mute godhi furaa. Ashi. Okay. Biyyaan immoo ilaalcha Itoophiyaatiin websaayitiin keenya Itoophiyaa keessatti ilaalamuu qofaan yeroo 131 wayitii hojjetu waliigala jechuudha. Websaayitoonni hundinuu websaayitoonni gara 90 nu jalatti banaman page viewing kenna namni websaayitii guututti akka guututti daawwate immoo 41 jechuudha. Saawud Arabiyaatti immoo yeroo 45 2,000 qofa. Look, silaa 2,000 kun silaa 41 silaa ta'e immoo gatii inni ol qabu madaaluu hin dandeettan isinii. Ammas UAE yookaan immoo Dubaay irratti yeroo 40 wayitii hojjennu 1,100 page view qofaan jechuudha. Kanaadaadhaan yeroo 34 wayitii hojjennu page viewing yookaan immoo websaayitiin namni tokkoyyuu 10 ilaaluu danda'a. Baay'ee asirratti wanni quba qabaachuu qabdan. Garuu page viewing kenna 871 United States illee akkasii jechuudha. Yoo hagana jennee okay, amma gara koorsii tokkotti isinitti haa deemu. Mee attract gochuudha jedhe asirratti. Not probably, not always. Kun yoo akkana gootan akkana ta'a osoo hin taane carraa ta'uudhaa qaba. Carraa ta'uu jechuun maal jechuudha? Waan san harkisuu ni dandeessuudha jechuudha algoritmii. Algoritmiin maalini? Barreeffama CPC isaa yookaan immoo high CPC network. High CPC jechuun kun asirratti akka argitan barreeffama keywordii CPC ol aanaa qabu barreessuudhaan websaayitii keessan irratti baay'inaan barreessuudhaan gatiin websaayitii keessanii akka ol ka'uu fi achi gatii websaayitii keessaniitiin immoo wanni keessan gatii websaayitii keessanii ol kaastanii akkaataa galii keessan immoo akka itti guddistan wal barsiisna jechuudha. Kilaasii kanaan barreeffama bareedaa akka itti qopheeffannu. Okay. Erga kana jennee mee jalqaba googilima kanaan maal jennee gaafannaan noormaalima quba qabaachuudhaaf jechuudha. As bira deemnee sarchii keessatti Google AdSense high CPC net keyword jennaan kunoo. Keywordii yookaan immoo niicheewwan barreeffamoota dhimma maaliirratti ka jirantu nu baase googiliinu. Baay'inaan gatii ol aanaa kafalaa jedhee wayitii gaafadhu googiliinuu jechuudha. Sadarkaadhaan naa baase. Tokkoffaarra kan jiru waa'ee inshuraansiidhaan wal qabateeti. Inshuraansii kana as biratti wayitii kaahuun inshuraansiin kun insurance is a means of protection maali jedhaa. Inshuraansiin kun CPC ol aanaa kan qabudha jechuudha. Highest niche and the keyword up to $1,000 haga view tokkoon beeksisoonni inshuraansiidha dhaabbata inshuraansiidha dingata websaayitii keessan irratti dhufnaan view tokkoon hanga $1,000 argachuu dandeettan. Hanga jedhe 10 illee argachuu dandeettan, 4 illee argachuu dandeettan. Garuu hin guddistan tokko oli wan beeksisni inshuraansii euro tokko oli qaba jechuudha. Akkuma as keessa yoo seenne akkuma highest CPC keyword ka jedhu kana keessa yoo seenne digital marketingiin jira 225 average CPC isaati. Achi dhimma seeraa barreeffamoota seeraa yoo barreessine immoo beeksisoonni barreeffama seeraatiin wal qabatee
yoo baay'een dhufa maaliifi waan san harkisna. Waan barreeffama seeraa baay'inaan yoo maxxansine barreeffama inshuraansii baay'inaan yoo maxxansine beeksisni inshuraansiidha, beeksisni seeraa, beeksisni tireedingii akkasumas immoo beeksisni riilisteetii kanneen yoo maxxansine beeksisa san harkisaa deemna. Maal eenyurraa harkisna? Googilirraa harkisna jechuudha. Isinii galaadha yaadni kiyya asitti. Na hubataartuumi ijoollee. Dhumarratti gaafii na gaafattu. Okay. Erga kana jennee waa'ee loonii yoo barreessine akkana sadarkaadhaan akkana nu baasee jira. Weebsaayitoonni adda addaa sirriitti ifa kaahan hanga kumaatti isinii kennuu danda'a jedha. Yoo ka erga kana jennee booda fakkeenyaaf seeraan wal qabatee ka seeraallee yoo laalle seeraan wal qabatee barreeffama seeraa qopheessuun immoo baay'ee salphaadha. Barreeffamni seeraan wal qabatee maali tokkoffaa Jeeminaayin illee nuu qopheessa. Qopheessinee weebsaayitii tokko irratti maxxansina har'a. Raandamlii filannee weebsaayitii tokko irratti maxxansa barreeffama wayii jechuudha. San irra deddeebiidhaan ilaalla jechuudha. So barreeffama seeraa innis legal is another high paying AdSense niche in internet. However, it is a pretty competitive sphere of most legal operation generation jedha as keessa. Inni kun maal jechuudha? Seerri barreeffamni seeraa baay'ee beeksisoota baay'ee nama harkisan isinitti fiduu danda'a. Maal yoo goone yoo barbaanne inshuraansii fi seerayyuu bakka tokkotti maali fakkeenyaaf waa'ee seera inshuraansiidhaa barreessuu dandeenya. Hedduu barreessuu dandeenya jechuudha. Kana gochuuf mee kiiwardii inshuraansii jedhuu fi kiiwardii seeraa kanaan taayitilii filanna jechuudha. Jalqaba taayitilii filachuudha jechuudha. Kana gochuuf jalqaba irratti maal goonaa? Garana open new tab goonee Jeeminaay jennaan. Jeeminaay jennee yaa'u search goone Jeeminaayidhaan jechuudha. Google Jeeminaay. Kun AI Googleiti jechuudha. As keessa seennee as keessatti maal jennee gaafannaan recommend me yaa afaan oromoodhaan illee gaafachuu dandeettan. Maal inni wanni jettanii gaafattanii afaan oromoodhaan ta'e mee taayitilii 10 dhimma seera inshuraansiidhaan wal qabatee naa kenni jettanii gaafachuu dandeettan. Mata duree jechuudha. Amma Ingiliffaan yoo ta'e immoo recommend me top 10 titles on insurance law. Seeraa fi inshuraansii walitti fidelaa ergitanii insurance banking and trade law jechuu dandeenya. Tradingin illee waan gurguddaa waan qabuuf jechuu as keessa. So taayitilii 10 naa kennii jedheen asitti. Taayitilii 10 naa kennii jedheen. Amma naa barreessite as keessa. So wayitii naa barreessitu akkuma argitan amma insurance law title jettee kuno the leading authority kuno taayitiliilee akkanaan naa kennite argitanii inshuraansiidhaan wal qabatee banking law'dhaan wal qabatee trade law'dhaan wal qabatee Oromiffaan illee yoo gaafadheen mee haa yaalu Oromiffaan illee hin dhaga'amaami. Tartiiba sana sirriitti hordofadha. Tartiiba sana sirriitti hordofadha. YouTube irratti illee kan riikard waan godhaa jiruuf isinii maxxansa jechuudha. Okay. Ammas immoo yoo mee waan amma jedheen kana afaan Oromoodhaan illee gaafadhu mee. Ashi mata duree mute godha. Eenyuun ka mute godha. Okay. Ahmed mute godha. Mute godha. Ashi. Okay. Ashi. Mata duree ashi blog barreeffama bloogiif ta'u barreeffamaaf ta'u dhimma seera insurance irratti mata duree barreeffamaaf ta'u 10 bareedaa 10 dhimma
seera inshuraansii irratti naaf kenni jedhee gaafadhaan afaan Oromoodhaan. Afaan Oromoodhaan sirriitti kun baay'ee Jeeminaa illee kennuu jalqabde argitanii. Maal naa kennite afaan Oromoodhaan gaafadheeni seera inshuraansiidhaan taayitilii 10 naa kennite. Taayitilii 10 naa kennite jechuudha. Wayitii taayitilii 10 naa kennitu isii jalqabaa tana akka fakkeenyaatti kurnanuu barreessa dhaggeeffadhaa jalqaba irratti. Isii jalqabaa tana kooppii kaafadha. Isii jalqabaa tana afaan Oromoo kooppii kaafadhee asitti afaan Oromoodhaan barreessifadha. Angaruu yaa Ingiliffaan waan barreessifadhuu fi kan Ingiliffaa sanaa wayya anaaf jechuudha. Isinii galee as keessatti. So isii amma mata duree isii tana kooppii kaafadhee ka jalqaba naa kenne isinii galee wayitii isinii kennu adda haaluma kanaan yeroo maraa isinii kenne ta'uu dhiisuu danda'a. Gan isii waan taayitilii jedhee taayitilii jalqabaa irratti isinii kenne san kooppii kaafattan jalqaba irratti agaasii amma hin kaafadha. Agaasii kaafadhee akkanatti yookaan asuma irrattuu barreessisuu dandeettan. Asuma irrattuu barreessisuu dandeettan. Gan anka piriifar godhu koofii kiyyaaf natti tolu ChatGPT ta'eera samoona kana. So an ChatGPT irra deemee yoo feetan asuma irratti Google Gemini irrattuu write yookaan immoo naaf barreessi jechuu ni dandeettan. Write a blog about yookaan immoo afaan Oromoodhaan haa barreessu as keessatti. Mee barreeffama dheeraa fi baay'ee gaarii ta'e dhimma maalii irratti taayitilii naa kenniteertii jalqaba irratti taayitilii gaafannee mire maal naa kennite jalqaba seera hunda caalaa amanamummaa yookaan albuuremaa fidee fi hariiroo isaa waliigaltee inshuraansii keessatti qorannoo raawwii rakkoolee seeraa jedha. Kana kooppii kaafadha kana. Isin ka taayitilii isin naa kennite. Kana kooppii kaafadhee dhimma jedhee akkana keessa galchaaf. Kanarratti naa barreessii jedhaan akkanarratti. Dhimma seera kana jedhee agaasii fi rakkoo dirqama naaf barreessii jedhaan agaasii akkana godheetiin naaf barreessii jedhaan akkana godhe. Dirqama dhoksaa qabuuf yoo odeeffannoo guutuu kennuu inshuraansii fi nama inshuraansii fudhatu irratti hundaa'ii jedhaan fakkeenyaaf hundaa'ii jedhaan achi send godha asitti. Send godha kunoon amma naa barreessuu jalqabde argitanii mul'ataa mi'am. Aywa barreeffama naa barreessite kana yaa warri weebsaayitiin keessan monitaayiz isinii ta'e akkuma jiruttuu kooppii kaastanii gara weebsaayitii keessanitti maxxansuu dandeettan isinii galee. Mee amma barreeffama kana weebsaayitii baay'ee gadi jiru wanniidhaan galiidhaan ka gadi jiran keessatti haa maxxansuuf. Maaliif isaan deeggaruu waan qabnuuf as keessaa akkasiin sanii walii gallaa mire. Fakkeenyaaf weebsaayitii hedduu yeroo dheeraa keessa banamee garuu gatiin isaa baay'ee xiqqoo gabbu'ee amma ilaa silaa weebsaayitiin aliyyii kun peej viiyuu silaa furaan kun silaa peej viiyuu irratti silaa hojjeta ta'e gatiin isaa ilaa saantima 12 hundarrayyuu hin caalaayyuu bara. Gan peej viiyuu hin qabu namatti sheeriin godhu rakkin isaa kana. Namoota garanaa deemee gara dhumaarra ka jiran keessaa namoonni kunniin haaraadha. Weebsaayitii amma weebsaayitiin Ayyuub wanniin isaallee CVC'n isaallee baay'ee xiqqaa waan taateef mee weebsaayitii Ayyuub irratti haa barreessinu. Ayyuub irratti haa maxxansinuuf. Jalqaba weebsaayitii keessanitti loogiin gootan. Jalqaba waa maxxansuudhaaf. Barreessitanii achi kun barreeffadhee achi yoo erga barreeffadhee kaaseen booda akkanatti kooppii kaafadhaa. Mute godhaa warri kaan. Akkanatti kooppii kaafadhaa wayitii maraa. Akkana kooppii kaafadhaa dhiifama wayitii kaafadhu taayitilii gadi haa kaafadhu jalqaba irratti asii gadi.
Okay, then asii gadi haa kaafadhu. Okay, asirraa ja'a jalqaba. Okay, no, qoy jalqaba irratti taayitilii ol kaasa malee. Dhiifama guddaa ishii ijoollee. Jalqaba koppii kaasu taayitilii isaati. Taayitilii koppii kaafadhaa. Achii maal godhaa gara websaayitii bantanitti seentanii achii websaayitiin kun telegiraamaa ni qabaami? Yaa hin qaba. Okay, achii bakka niiw ka jettu tana tuyxanii achii poostii bira deemtan. Poostii keessa. Poostii keessa erga seentanii booda sirriitti dhaggeeffadhaa asirratti. Achii poostii kana keessa add taayitil bakka jedhu yaa'u koppii kaasnee irra taayitilicha as fidnee peesti goone jechuudha. Seera hunda caalaa amanamummaa fi hariiroo isaa ilaalchisu inshuraansii keessatti qorannoo raawwii sigalee akkana goona. Taayitilii hirree. Itti aansuun gara reefuu gara wanni itti deemee taayitiliidhaa gadi ka jirtu kana koppii kaafadhaa jechuudha. Agaasii ka jiru kana koppii kaafadhaa jechuudha. Okay. Qabxiilee barreeffama kana keessatti ergaan keessa study muraasa yookaan agaasii koppii kaafadha. Dhumarra ka jirtu tana xiyyeeffadha. Maaliifi waan akkanaa si godhuu jettee gaafatte asirratti yeroo maraa. AI'n wayitii waan jedhu ashi dhiifama ijoollee sagaleedhaaf. Wayitii maraa dhumarratti ka dhumaa san hin fidina koppii hin godhina. Dhumarratti waan akkanaa siif ida'uu jettee gaafatte asitti Gemini'nis ta'e AI'n kamiyyuu asirratti kun kanarratti yoo ilaalle fakkeenyaaf qabxiilee barreeffamaa kana keessatti ka'an irratti fakkeenya mana murtii keessa study muraasa yookaan madda seeraa legal study dabalataa kan barbaaddan yoo ta'e na gaafachuu dandeessuu jedha. Kana poostii keessan irratti maxxansitan na gaafadhaa isin jedha artiisni galeeraa dhumarratti. Ndagaamaami. Aywa amma rakkinni websaayitii tokko akkuma jiruun fida. Kana mara fida. Eenyu si gaafata na gaafachuu danda'a ka jedhaa jirtu AI'ttidha. Yoo barbaaddan naa dabali jechuu ni dandeettan. Ammaaf garuu kanuma koppii kaafadhaan hagaasii tarkaanfii itti aanu jette haga ka jedhu yookaan immoo waan wayii ka jettu jechuudha. So as bira deemee bakka kana keessatti peesti godhaa jechuu as keessa. Peesti godha as keessa. Okay. Erga akkana godhee booda kun akkana galchee. Okay. Amma wanni jalqabaa maalinni kiiwardii filadha. Kiiwardii maal jennee irra reefu highest CPC kiiwardii jennee irraa miireefu kiiwardii waan jedhamu jira. Kiiwardii filadha. Kiiwardiin barreeffama kanaa maalinni inshuraansii loodhaa miire. Inshuraansii loon as bira deemee bakka taayitilii tana bira deemee achiin booda intar tuquudhaan yookaan immoo as bira deemee ida'uu tana tuquudhaan as biratti paaraagiraafii galcha. Paaraagiraafii awwalaa jechuudha. Paaraagiraafii jalqabarra ta'uu qaba. Paaraagiraafii jalqabaa irratti as biratti isii jalqabaa irratti kiiwardii keessan galchitan jechuudha. As keessa inshuraansii loo jedhee galchaaf. Inshuraansii loo jedha. Inshuraansii kun akkanatti waan sirrii hin taaneef akkanaa fiddee yaa'u inshuraansii loo galcheef akkanatti kiiwardii kana. Inshuraansii loo in Itoophiyaa jechuu danda'a. Isin yaa'u wanni gochuu dandeettan haala adda addaatiin inshuraansii loo achi kun afaan Oromoo waan ta'eef qorannoo jedhaan akkanatti kiiwardii addaati kun. Isinillee waan akkana gootan jechuu jalqaba irratti. Achoo kana bold gootanii koppii kaafattan. Koppii jechattii tana jechuudha. So erga kana koppii kaafattaniin booda jalqaba erga inshuraansii loo yookaan waawway jecha kiiwardii san erga galchitaniin booda achi gara duubaa deebitanii as keessa ida'uu tana tuyxanii suuraa galchitan image. Imeejiin baay'ee barbaachisaa waan ta'eef imeejii keessa kana tuyna. Imeejii kana keessa erga tuyne booda yaa'u warri miidiyaa laayibirarii irraa qabdan miidiyaa laayibirarii irraa warri immoo hin qabne immoo yookaan immoo daawunlood gochuu dandeettan yookaan immoo even Gemini'nu suuraa akka uumtu ajajuu ni dandeettan as keessa. Suuraa
Biloogii kanaaf ta'u barreeffama kanaaf ta'u naaf uumi jechuu ni dandeettan. Barreeffama kanaaf ta'u yookiin image yookaan immoo Ingiliffaan jechuun Ingiliffaan osoo yookiin mee afaan Oromoodhaan wanni ta'u naaf uumi jedhaan fakkeenyaaf mee suuraa asirraanuu uumuu dandeettanii yookaan immoo dhiifama jettee uumuu hin dandeettu as keessaa na fakkaate. Ingiliffaan yoo ajajeen malee quban qabdu afaan Oromoo isiin. Ashii Ingiliffaan ajajnuun yaa. Ashii dhaan as keessa deemee yaa. As gaajee tulsii keessaan dhiifama. Qoy suuraa mas keessa jiru naaf fudhadhumaa. Ganaa maaltu suuraa biraa uuma. Suuraa kana keessa suuraa of miidiyaa laayibrarii keessaa hin qaba. Yoo upload gochuu barbaade wanni kennarraa upload gochuu dandeenya. Achi miidiyaa laayibrarii irraallee fudhachuu dandeenya. Miidiyaa laayibrarii keessaa seenna fakkeenyaaf amma miidiyaa laayibrarii keessa suuraalee adda addaa qabna. Kanaan dura injiraamii sagaleen kiyya. Injiraamii hin bannee ijoollee. Ayyee ashii amma as keessa suuraa filadha jechuudha ammas miidiyaa laayibrarii keessaa seenu ammas dhiifama. Miidiyaa laayibrarii keessa erga seene booda suuraa tokko haa filadhu as keessaa fakkeenyaaf suura isaa kana haa filadhu. Kun hayyuu teekka jettu tana as keessaa naa galchuuf. Achiin booda akkuma jirtutti fudhadhee inshuraansii loo jennee irraa mireefu wanni isaa kiiwardii isaa jennee irraa inshuraansii loo qorannoo jennee jecha sadan kana. Inshuraansii loo qorannoon kun eessa seenaa kooppii erga kaasne booda tokkoffaa imeejii kana keessa as keessaan bilookii keessaan alternative text bakka jettu keessatti galchinaaf asitti galchinaaf inshuraansii loo qorannoo kana bakka tokko achi dabalata immoo seensa bakka jettu tanallee as birattillee bakka lama galchine jechuu as keessattillee paste goone jechuun amma jechoota kana waa'ee kanaa wanni kun barreeffamni kun waa'ee kanaa haasaa jiraachuu isaa akka kan ibsu jechuudha waa'ee sanii haasa'u isaa. Ammallee hiikoo seeraa kan jedhu kana keessa randomly xiqqoo deddeemaa akkana galchinaaf jechuu as keessatti. Ammas as keessa deemnee kun bakka kanallee bakka 3-4 waan kana jechatti tana bakka 3-4 hanga 5 galchine jechuudha. Jecha kana jechuudha as keessa. Akkanatti keessattuu heading 2 fi heading 3 keessa. Ammallee as birallee deemee paste godhaa asittillee paste gochaa deemaadha akkuma argitan kana. Waa'ee inshuraansii maxxansaa jira wanni kana keessa. Ammallee waliigaltee itti diigamu. As birallee akkana galche jechuudha. Ergaa kana godhee booda gara dhumaarratti maalummaa isaati barreeffama qorannoo yaada hundaa'e barreeffama qorannoo kanaa keessatti fayyadamu barbaadan seera naannoo yookiin keessatti hojjetamu kana barbaadu. Kana maal godha jalqaba reef waan isiin kana barbaaddanaan jedhaa waan jirtuufi maal godhaa kanarraa kaase jechuudha. Bakka barreeffamichi asirra dhumate goolabbii booda yookaan immoo konkuluuzinii booda barreeffamni biraan jiru. Kun xumura jedhee bira. Xumura booda hin jiru barreeffamni. Xumura booda headingiin hin jiru. Kanaafuu maal godha kana mara akkana godheetiin irraa kaasa. Dhiifama agaasii akkanatti irraa kaasa. Baak jedheetiin gara duubaa akkanatti irraa kaasaa jechuudha. Amma kiiwardii galcheera. Kiiwardii tokko galcheera. Barreeffama tokko keessatti namni akka turuuf isinii taasisu keessaa inni tokko immoo inni biraa immoo viidiyoo irratti ida'uudha. Viidiyoo YouTube irraa fiddanii dhageettanii hin dhaga'amaami. Viidiyoo kamiyyuu fiduu dandeettan as keessa. Akkuma ta'ettu namni as keessa seenee osoo hin nuffin osoo waan kana osoo hin jibbin waan wayii dhaggeeffachaa barreeffama kana akka dubbisu taasisuudha yaanni. Kanaafuu YouTube keessa deemnee cinaa kanaan YouTube jennee YouTube keessaan barreeffama wayii fidnaa jechuudha. Warri har'a isiniin gallee rakkoo hin qabu waan irra deddeebinee dhimma kanaan wal qabatee waan haasofnuu fi waan kanaan wanni taanuu fi boruufillee isinii gala. Ammas barreeffama kana chaanaalii YouTube keenya irratti illee waan maxxansinee isiniin gennuu fi
Gaafa waan rakkattan bira geettan asumarraa riifar gootanii ilaaluu dandeettan jechuudha. Mee akkam godhee jettanii yoo itti cinqamtan. Isinii galaaraami? Aywa. Okay. Erga akkana goonee booda ammas maal goona fakkeenyaaf Turushooppii keessa yuutuubii kennarraa jechuudha. Sabskiraayib gochuu akka hin daganne yuutuubii Turushoop jechuudhaan sarchi gootanii Turushoop jechuudhaan sarchi gootanii nama 891 qabaa. As keessa seentanii viidiyoo jiru kamiyyuu fuutanii achitti maxxansuu dandeettan. Fakkeenyaaf an viidiyoo nuuma gabanaa kana akkanatti seenaa achi liinkii isaa kana koppii gaafadha. Liinkii kana dhiifama. Liinkii kana yookaan immoo jala deemee as biraan deemee sheer godhee liinkii kana koppii kaasa. Amma. Koppii kaaseemi eessa deemaa gara barreeffamaatti aad poostii bira deema jechuudha. Achi fakkeenyaaf as bira ta'u bakka fedhe galchuu dandeettan isin bakka jaalattan galchuu dandeettan. Gan an as biratti galchuu barbaade as bira deema laa. As keessa tuquu qabdan. As bira dhumarratti paaraagiraafii kana dhumarratti. Achoo maal godhaa? Ida'uu tana tuqa. Ida'uu kana tuqee bakka sarchii keessa wayitii jennaan kunoo yuutuubii nuu dhufe. yuutuubii galche jechuu as keessatti. Yuutuubiin kun waan lamaaf isin fayyada. Tokkoffaa eksternaal liinkii lee ta'ee fayyada. Lammaffaa namni as keessa akka turuufillee taasisa. Akkana gootanii achi liinkii reefu kooppii kaastan liinkii yuutuubii as keessa galchitan. Achi akkana galchuu qofa osoo hin taane buluu tana imbeedoyitii jettaniin kunoo akkanatti yuutuubiin dhufe. Namni as keessa turuun isaa hinaaf maaliif namni barbaade wayitii as seenu wayitii taphachiisu asitti taphataaf yuutuubiin illee isinii galee. So ammas waan dhimma kanallee wal qabatu yoo ta'e maxxansuu ni dandeettanii jechuudha. Okay. Ergaa gana jennee booda. Lammaffaan immoo inni biraa liinkii keessooti. Dhumarratti dhuma xumura booda deemtanii as keessa achi yoo akkan isin jalaa dhufe maal gootanii ida'uu tana tuqxanii as keessa wayitii gootan wayitii tuqxan heedingii dhufti. Dhuma deemtaniitti dhumarra jechuudha. Heedingii kana galchisan jechuudha. Wayitii kana isiniin jedhu suuta jechaa isin barsiisaa jira. Malee dubbichi cimeetii miti. Akka cimaatti hin lakkaahinaa jechuu kiyya. Isinii baay'ee salphaadha. Kanaafuu amma bakka heedingii kanatti immoo maal barreessaa fi dabalata jedha fakkeenyaaf. Dabalataa jedha. Dabalata dubbisuuf. Achi dubbisuuf jedha. Achi waan barreessitan yookaan immoo riiferansii dubbisuuf jedha. Achi ammallee ida'uu tana tuqeetiin as keessaan deemee liistii LI wayitii kaa'u kunuu liistiin hin dhufti. Kanaallee kaa'uu dandeettanii kanaallee kaa'uu dandeettan. Kun karaa kanaallee kaa'uu ni dandeettan salphaan. Amma liistii erga kaa'e booda as keessatti liistii keessa seenee akkana wayitii seenu silkiidhaan as biratti wayitii seenu riid yookaan immoo waa'ee jettanii yookaan waa wayii jettanii waa'ee jettaniitiin achoo waa'ee jettanii isii tan argitanii liinkii insert liinka jettu waa'ee jettanii wayitii waan akkanaa isinii dhufti silkiidhaan leen dhufti waa'ee jettanii liinkii tana tuqxan. Liinkii kana keessa as keessa kanaan dura barreeffama barreessitan keessaa taayitilii isaa yoo yaadattan asitti callistanii UN wayitii gootan barreeffamni keessan akkana dhufa laa. Barreeffamoota adda addaa taayitiliin adda addaa. Fakkeenyaaf websaayitii Ayyuub kanarratti teeknooloojiin dinqa addunyaa kan jedhu barreeffama wayii barreessee ture jechuudha as keessaan. So isarratti tuqa. Poostii ta'uu mirkaneeffadha. Attaachimentii miti kan irra keettan. Poost kan jettu. Isii tana wayitii galchu kunoo liinkii naa galchee jechuudha. Isinii galee. Achi waan biraan godhu as keessaan fixe barreeffama. Gan as bira deemtanii cinaa kana amma cinaa kanaan jiraami. Cinaa kanaan deemtanii gubbaarra kiiwardiin nuti filanne inshuraansii loo qorannoo jedhaami. Inshuraansii loo qorannoo kana ammas kooppii kaasna jechuudha. Wanni kaasnee kooppii kaasna. Select ol goonee achi kooppii kaasna. Achi jalqaba irratti set feature image nuun jedha. Feature image jechuun wayitii post gootan suuraa gubbaarratti taa'u. Waamma fakkeenyaaf telegiraama irratti wayitii sheer godhamu suuraa tokko websaayitiin tokko suuraa qaba. Tokko immoo hin qabu. Isin galee
Suuraan sun kaasirra taa'u asitti galchitaniif jechuudha. Maal keessaan jedha yoo kun isinii dhufuu baate maal gootan yoo akkana isin jalaa ta'e isii tana tuytan pabliishii cinaa ka jirtu tana tuytan. Asiin tuytan bilookii keessa miti seetingii bilookii keessa hin jiru. Poostii keessa jira. Seet fiichar imeej jettanii achi fiichar imeejii immoo suuraa wayii filattaniif jechuudha. Suuraa wayii tokko asitti filattaniifi jechuudha. Okay, dhiifama hin galle. Suuraa wayii akkanatti dhiifama. Suuraa wayii akkana filannaaf jechuudha. Fakkeenya akkanumaa filadhuufi. Seet fiichar imeej suuraa arge tokko as keessaa filattaniif. Suuraan kun seeni. Achi hoo look amma slug jedha kun argitan ala staatusiin draaftii keessa jira. Publishing immediately haa taa'u sun isan tuytan. Slugii kana argitanii. Slugii jechuun liinkiidha. Liinkiin kun baay'ee dheerateera. Liinkii kana akkanatti irra tuytan. Kilik gootan irratti. Wayitii kilik gootaniin kunoo kana mara ta'ayyuu silaa. Isinii galee. Maal gootanii as keessa seentanii hundumaayyuu irra haa taa'udha. Select all goonee yookaan immoo hundayyuu akkana goonee irraa delete kaasnee kaanee delete goonee achi hoo reefu jechama yookaan immoo kiiwardii reefu kooppii kaasne insurance loo qorannoo ka jettu asitti galchine jechuudha. Liinkichi gabaabate argitanii ayyub.trishop.com achi /insurance loo qorannoo argitanii mul'ataami aywa. Haala kanaan akkana gootan jechuudha. Kaataagorii yoo feetan kaataagorii keessatti illee kaataagoraayiz gochuu dandeettanii yookaan immoo kaataagorii feetan illee irratti uumuu dandeettan. Kaataagoriidhaaf akkasuma hin qabina. Kaataagorii jechuun damee kaataagorii illee silaa uumtanii gaariidha baay'ee. Kaataagorii jechuun damee barreeffama kanaa jechuudha. Dameen barreeffama kanaa eessaa fidne yoo jenne kun Jeeminaayi biraa waa'ee maalii gaafanneeti taayitilii kana kan nuuf kennite waa'ee 10 kana. Waa'ee seera inshuraansii nu barreessi jennee tiimi isii taayitilii 10 kan nuu kennite. Taayitilii 10 nuu kennite misiin akkasiimi as biratti wayitii gaafannu mata duree barreeffamaaf ta'u bareedaa 10 dhimma seera inshuraansii irratti naaf kenni jedhaanii jenneeniimi ijoole. Kanaafuu barreeffamni 10 kunniin barreeffama 10 qopheessine jechuudha akkanatti. 10 naa kenni yoo jenneen barreeffama 10 qopheessine. Barreeffamni 10 kunniin damee maalii keessa jira jechuudha. Insurance law keessa jira. Argitanii? Waa insuraansii yoo ta'e. Ifa? Insurance aywa. Kanaafuu damee uumna. Dameen garuu si'a takka qofu uumama. Jalqaba irratti uumama. Yoo hin jiraannedha ka uumamu. Fakkeenyaaf yoo kun amma insurance law ta'e asirratti irra keettan malee uumuu biran deemtan. Yoo hin jiraanne immoo maal gootanii damee haaraa uumna. Damee haaraa immoo akka itti uumnu mul'ata jedhee yaada. Damee haaraa yookaan immoo kaataagorii haaraa akka itti uumnu immoo as biratti kaataagoriis jedha. Jala deemtanii add kaataagorii jettaniin. Add kaataagorii jettaniin as biratti maqaa kaataagorii isaa asitti galchitan jechuudha. Insurance law jettaniin. Amma diteelii seenaa irratti dhageeffadhaati. Akka durii qalal godhaan jiruan. Isinii galee. Takka takkaan seenaarra. Ganaa immoo dabalaa deemna as keessa. So insurance law jedhaan as keessa. Achi yoo maal gootan insurance law erga gootanii booda add kaataagorii jettanii. Add kaataagorii jennaan kun as keessa seeni. Argitanii insurance law as keessa seeni dur hin jiruyyuu. Akkasiimi hin jiruyyuu dur. Hin dhaga'amaan hin jiru. Moon badeera. Na hordofaartanii sirriitti na hordofaartanii. Aywa. Insurance law akkanatti galchina jechuudha. Kana booda fakkeenyaaf ayyuubii kanatu ammallee barreeffama mata duree lammaffaa irratti qopheeffatee haa jennu amma immoo barreeffama maal ka jedhu dheekkama qabeenya insurable interest. Kun barreeffamni lammaffaa iyyuu wanni iyyuu kenneef maali kiiwardii kenneef insurable interest. Barreeffama kanarratti qopheeffatee haa jennu. Barreeffama kanarratti wayitii qopheeffatu damee inshuraansii keessatti qopheeffateemi. Damee biraa yookaan kaataagorii biraa uumuun isan barbaachisu. Ergaasitti maxxansee booda. Maal gochuu isarraa eegama? Tanuma qofa inshuraansii marratti raayitii godhata. Argitanii? Ifa?
haga ammaa ka jiru. Okay. Ashi inshuraansii matanarratti takkitti uumaa achi inshuraansii matanarratti wanni godhataa jechuudha. Okay. Erga akkana godhee booda dhumarratti maal godhaa? Publish godhaa jechuudha. Publish godha. Maal godheera? Silagii isaa gabaabseera. Warri marsaa tokkoffaa fi lammaffaa isin barsiise yoostiidhaan isin barsiise. Yoostiin amma asirra hin jiru. Yoostiidhaan osoo hin taane kan fayyadamaa jirru kaas keessa SEO nuti fayyadamaa jirru kama softaakilasii waan ta'eef ka softaakilasii immoo baay'ee salphaa waan ta'eef kiiwardiin isaa bakka itti seenuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu yoostii barbaadaan oolina yoostii illee ittiin naqina. Warri barattoonni kanaan dura baratanii ilaallata kun warra haaraa miti. Ka ofii isaatii qaba jechuudha. Haaluma kana qofaan gochuudhaan akkanatti erga galchitanii booda maal goonaa? Publish gooneetiin ammallee lammaffaa publish goonaa jechuudha. Achoo poostii kenna yoo itti ilaallu kana fakkaate jechuudha. Poostii bareedaa tokko maxxansine. Poostii tokko qofaan garuu poostii inshuraansii tokko qofa maxxansuu isaatiin garuu beeksisni inshuraansiidhaa hin dhufa jechuudha miti. Isinii galee. Okay, kana akka fakkeenyaatti bokkuun yuuroo 80 hojjetee jira wayitii jennu websaayitii bokkuu keessa seennee halaalume. Maaliif wanni adda isa godhu? Bokkuu turishop.com keessa seennee halaalu. Bakka maalii isaa keessa? Bloogii isaa keessa. Bloogii isaa keessa dameedhaan godhee barreeffamoota hedduu maxxansaa jira. Kunoo akkuma argitan gorsa kompiitaraa ilaallate abukaatoo dhimma seeraati kun abukaatoo filachuuf wantoota hubachiisu hanqinoota carraa gabbina seera inshuraansii Itoophiyaa argitanii akkanatti irra deddeebi'ee kaataagoriidhaan damee adda addaatiin barreeffama in mul'ataami argaartaniimi akkanatti damee adda addaatiin gara barreeffama 30-40 maxxanfateera as keessatti argitan guyyaa guyyaadhaan maxxansa hojii biraa osoo qabu hojii biraallee hin qabu hojii dabalataallee hin qabu silkiidhaan hojjeta baay'ee kan hojjetu gan maaliin nu caalee yoo jettan as keessatti wani bokkuun caalee irra deddeebi'ee maxxansaa jira. Plus kunoo amma googilii irrattuu liinkiidhaan osoo hin taane callisee bokkuu jedhee turishop yoo jedheen akkana dhufa gubbaarra dhufti mul'ataa miti sarchiidhaan googiliin isa jaalateera. Argitanii ilaa liinkiin galchina argaartaniimi. Ijoollee biroo na bira jirtan ijoolleen hirmaattonni turishop na hubataa artan. Aywa. Kanaaf bokkuun kun barreeffama adda addaa baay'isee maxxansuu bokkuun websaayitiin bokkuun kun barreeffama adda addaa baay'isee maxxansuu isaatiin Google irratti sarchiidhaan bahee jira. Sarchiidhaan wayitii bahu bokkuu turishop.com'dhaan miti kaba'e. Sarchiidhaan bokkuu turishoppii qofaan. Maal faatu bahe yoo kun hoompeejiin isaan jira. Bokkuu finxabaas jedhee maqaa isaatiin jira. Saakrifaayis jedha isin galee. Kun riizaaltii bokkuu yoo barbaaddan bokkuudhaan qofa baay'ee isiniif turishoppii waliin haga tokko walqixa haga ta'u dhufee jira jechuudha as keessaan. Ka ta'ee fi barreeffamoota adda addaa akkaatuma viidiyoo isinii gadhiisnuun laalee sirreeffatee waan maxxanfatee fi jechuudha as keessaan. So bu'aan kanaa maa inni? Bu'aan kana ji'a kanatti yuuroo 85 hojjeteera. Ji'a kanatti. Ji'atti aanutti ergatanyaa ta'ee isinitti waan amma hojjete qofaanuu jechuudha. Sheerima qofa osoo godhee sheerima qofa. Ji'a kanatti silaa barreeffama irratti xiyyeeffatanii sa'aatii wayii irratti immoo maali maqaan isaa haga tokko wanni yoo gootan kafaltiin isaa immoo wanni bu'aa isaa itti aansitanii argitan jechuudha as keessaan. Kun yuuroo 85 hojjetee jira jechuudha. I think eeboon illee akkasi. Eeboon illee sarchi riizaaltiidhaan bahee jira. Sarchi riizaaltiidhaan kun eeboo jedhee eeboo turishop jedhee kun sarchiidhaan osoo godhe kun sarchii jilaan hin jira. Gan hoompeejiidha. Bloogiin isaa barreeffamni isaa baay'inaan ol bahee kun hin jiraayyuu keessaa biizines peejiin isaa kan kategoraayiz jedhee damee adda addaa damee isaa as keessaan barreeffamoonni isaa as keessaan bahanii jiran kun websaayitii eebooti.
argitanii. Kun barreeffama maxxansaa jira innis. Isa keessa hanqinni isaa maali inni yoonaan jettan feature image qofa isaan qaba. Feature image immoo eessa bira jira? Akkuma reefu isinitti agarsiise barreeffama kana keessa cinaadhaan jira jechuudha. Cinaadhaan jira jechuudha. Kunis isa kamii kun amma edit godhee yoo edit goone fakkeenyaatti cinaa kanaan jirti jechuudha. Cinaadhaan bakka feature image jettu sanitti galchitanii jechuudha. Kun as keessa bakka kana deemtanii as keessatti galchitanii fi jechuudha. Isinii galee. Kana fakkaataa haala kanaan waa maxxansitanii jechuudha. Okay, egaa haala kanaan torbaan tokko torbaan lama keessa haga dandeettan maxxansuudhaaf yaalaa osoo ittiin cinqamin haguma beeytan haguma quba qabaattan haguma sammuu keessanitti waa yaadattan maaliif beekumsi guyyaa tokkotti hin guutu isinii galee haguma tokko waan amma an godhe hundayyuu gochuudhaaf hin cinqamina haga danda'ame barreeffama wayii dhimma inshuraansiitiin wal qabatee kiiwardii olaanaa kan qaban reefu ka jennu inshuraansii akkasumas diijitaal maarkeetingii looyerii tradingii riil isteetii wal qabatee kiiwardii kanaan taayitilii 10 qopheeffadhaati irra jeeminaa irra afaan oromoodhaan barreeffadhaati achi kiiwardii saniin maxxanfadha. Okay, asirratti waan tokko isinii haa yaadadhu isiniif haa ibsu kabiraa irra dabalataa. Kiiwardii amma reefu maal kam fayyadame ani inshuraansii loo qorannoo ka jedhu fayyadameemi. Kiiwardiin kanaami. Inshuraansii loo ni jira qorannoo irra kaaheemi. Ijoollee. Aywa. Gan barreeffama kiyya lamaffaa irratti immoo inshuraansii loo qorannoodhaan miti ka gochuu qabu. Barreeffama kiyya biraa irratti immoo inshuraansii loo ta'ee waan wayii qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf luqamma as biratti barreeffama kanarratti insurable interest ta'uu danda'a. Inshuraansiidhaan haga tokko wal dhufee yeroo maraa kurnan irrattu jecha tokkoon kiiwardii 10 bakka tokkotti fayyadamuu qabdan. Barreeffama 10 irratti kiiwardii tokko qofa fayyadamuu qabdan. Maaliif websaayitii keessan ofirraa ajjeessan? Sun jechuun maalinni? Sun jechuuni ammas barreeffama kan haa qopheessu akka fakkeenyaatti. Mee ammas barreeffama dheeraa dhimma jedhee kuno achi asitti dhimma jedhee paste godhaa kan wayi asiga amala. Okay, no meeshaala insurable interest yaa lammaffaarra ka jiru haa qopheessuuf ammallee akka fakkeenyaatti. Kanarratti kiiwardiin isaa inshuraansii waliin wal fakkaata malee inshuraansii loo qorannoo miti. Inshuraansii loo qorannoo dhumate liinkii tokko jechuudha. Kiiwardii jechuun liinkii illeedha. Liinkii jechuudha. Isinii galee raamti? Isinii galee? Aywa. Okay. Ijoollee hirmaatota turushop isinii galaa raami? Yaanni kiyya. Aywa. Amma kanarratti kun barreeffamni kun qophaa'e. Amma kun barreeffama lammaffaadha. Naa qopheessite barakaa taatuuti. Achi maal godhaa? Taayitilii kana gubbaarra ka jiru jalqaba maal godhaa? Seera hunda. Okay, amanamummaa. Kun immoo ka jalqabaati dhiifama. Gara dhumaarraa deemu. Meeti hin qopheessinis? Aywa tana. Meeti. Okay, hin guddisee barma karaa nyaataadhaa siin. Aywa. Ashi. Gannaa gaaf bakka itti rakkattanitti viidiyoo kana ilaala. Viidiyoollee YouTube irra wayitii isinii kaa'u immoo ilaalaa fixa. Ammas irra deebi'aa ilaalaa fixa YouTubicha. Osoo nuffin isinii galee. Akka ijoollee kennaa akka hin taane. Hojiin dhamaatii qaba. Kana koppii kaasa ammallee. Kana koppii kaasa. Maal? Beekamsa. Amma kiiwardiin isa kanaa maal inni insurable interestidha jenneedha. Garuu jalqaba irratti koppii kaasa kana. Koppii kaasee as bira deemee okay kanaaf fixeeradha. As bira deemee achi poostii haaraa uumaaf jechuudha. Taayitilii wanni kiyya keessa seenee websaayitii keessa seennee as bira seennee yaa ayyuu argate isin galee as keessatti paste godhate jechuudha asitti. Beekama qabeenyaa. Achoo
as keessa jalqaba jechi paaraagiraafii inni jalqabaa maali jenneerra kiiwardiidha jenneerra. Kiiwardiin kenna maalinni kunoo isiitan insurable interest ka jettu taane jechuudha malee insurance loo qorannoo miti. Insurance loon qorannoon dhumarteera. Amma insurance loo hojii insurance loo jettanii galchuu dandeettan. Hojii waa wayii irratti hidhaatanii isin galee asirratti. Amma garuu insurable interest jenneerra jechuudha. Insurable interestiidhaan akkana galcheef achiin booda deeminaa hin bira deemee barreeffamoota asii jiran irraa kaasee seensarraa kaasee hanga dhumaa akka jiru immoo filannaa jechuudha. Haga dhumaatti fudhadha. Ammallee haga dhumaatti fudhadhee mee aywa. Haga dhumaatti fudhadhaa jechuudha. Bareeda bareestee hageessa haga xumuraatti tarkaanfii itti aanutti dhiista. Maal sii godhaami. Achi as bira deemtanii achi as keessaan ida'uu tana tuyxanii maal gootan paaraagiraaf bakka kanaa seentanii P wayitii gootan paaraagiraafiin dhufti paaraagiraaf gootanii achi paaraagiraafii keessatti as keessa seentanii dan peest gootan jechuudha. Akkana peest gootanii tokkoffaa akka galchitan maalni wanni asii fiddan keessaa seensa biratti seensa irraanee seensa keessatti tokkoffaa as bira seentanii as biraan deemtanii yoo feetan YouTube jalallee kaa'uu dandeettan baay'ee dhumarratti illee kaa'uu dandeettan bakkuma feetan YouTube achi YouTube fiddanii asitti YouTube galchitanii YouTube immoo ammallee YouTube keessaa wanni liinkii moo'ii ammas irra deebinee fudhannee Photoshop keessaallee ta'uu danda'a kabiraallee ta'uu danda'a akkana fuutanii namni as keessaa turuudhaaf illeedha ammas wanni YouTube illee ka Google waan ta'eef wal jaalata wal jedhee so as beessa deemnee kana koppii kaasnaa dhiifama kana koppii kaasnaa achi as bira deemaa achi as keessa seenee ammallee peest godhee achi imbeed godhaan imbeed weetii godhuun kunoo YouTubichi dhufe asitti achi jala deemee immoo jalarra deemee gara dhumaa ta'ee ta'uu danda'a as bira deemee image filadhaa achi imeejiitti immoo bakka imeejii kana keessa miidiyaa laayibireerii keessa seentanii achi waa'ee suuraa amma suuraan callisee filataara isin immoo suuraa adda addaa ofii keessanii uummadha isinii galee waa'ee sanii wal qabatee jechuudha. Torbaanitti 2-3 yoo maxxansisan jalqabarra gaariidha. Babbarataa deemta. Baay'isaa maxxansa. Baay'isanii maxxansuun gaariidha. Baay'isaa maxxansa. Ga'een akkaasan godhetti waan hundaa fixee jettanii perfeekshiniin eegina. Badu haa badu isinii galee. Ga'een osoo hin sodaatin callistanii maxxansitan jechuudha. Isinii galee. Waan bakka itti nu dogoggorte yoo jiraate immoo YouTube viidiyoo YouTube amma isinii maxxansurraa immoo riifar gootanii jechuudha. So imeejii erga galchitaniin booda imeejii keessa jiraami bloogii isaa keessa alternative text ka jedhu kana keessa maaltu seena jenneerra reefu maaltu seena isiniin jedheera. Maaltu seena jedheera reefu ijoollee alternative text irratti maal jenneera kiiwardiin jenne. Waa focus keyword yookaan immoo keywordiitu seena dhageettanii so as bira seentanii dhiifama as bira seentanii keywordii galchitan haara jalqaba waan ta'eef waan cimuu fakkaata malee baay'ee salphaadha hojichi as keessatti dhiifama insurable interestiisan asii fidee focus keywordiin kiyya insurable interestiidha insurable interestii as keessa kaa yoo galchitan yoo hin galchine immoo hin galchine rakkoon qabu ga'een waannaan bloogii kana bira osoo hin taane bakka post ka jettu tana tuyxanii tokkoffaa feature image filachuudha. Feature image yoo filattan irra gaarii hin bareedas. Wayitii share gootan illee Facebook irratti illee wayitii share gootan hin bareede jechuudha. Kana filannee fi zan set feature image jedhaan. Kun akkana galcha. Achiin booda as bira kama slagii ka godhu yookaan immoo slagii jechuun linkii ka godhu silaa wanni isaa ture kana tureeyyu slagii ka godhaa ture. Isin garuu gabaabsitan irra keettan akkana tuyxanii akkana goonee akkana gootanii dan ifam waliin akkana gootanii ashi dan as keessatti kam keywordii focus keywordii keessan asitti galchitan insurable interest kaatagoriidhaa mi'am dameedhaa mi ijoollee
Dameen barreeffama kanaa maal inni re? Reef ka'umni. Dameen barreeffama kanaa maanaajimentiidha. Inshuraansii loo. Injirtii mire. Amma inshuraansii loo uumuu na barbaachisa moo tanuma irra tuqa? Moo daganaa uuma? Bakka. Hin barbaachisu. Hin barbaachisu amma. Maaliif jalqaba uumeera takka uume? Isin galee bakka isuma irra tuqeemi fixadhe kalas yoo publish. Kareefu daqiiqaa 30 irra fide maaliif? Kategorii jalqabuutti maali haa ga'u? Tunoo daqiiqaa 5tti fide. Akkana kana fakkaataa jedhu. Ashi hagana amma yaa'u viidiyoo kennaarraa viidiyoo yuutuubii kennaarraa asirratti goolabnaa. Kilaasiitti aanuun immoo wal arginaa. Namoonni Tiruushooppii irratti hirmaachuudhaan dhiifama wanniidhaaf ijoollee injira ijoollee injira isinii fi miti yuutuubiidhaaf ijoollee dhageettanii yuutuubiidhaaf isinii fi miti yuutuubiidhaaf illee rikkaddo waan ta'aa jiruuf edit waan godhuuf gana edit godhama. Kanaaf isaaniif ergaa hima xiqqoon sabbara. Okay. Ashi. Okay. Mute godhaa hundi keessanuu. Mute godhaa warri mute hin goone illee. Harka baasaa malee mute godhaa. Gaafillee na gaafata rakkoon qabu. Hin deebi'aati. Rikkaddi haa dhuffituu jalqaba. Okay. Ashi. Followeroota kan immoo subscriberoota dhaabbata Daminaatek jalatti yuutuubii Turushop.com akkuma argitan haala kanaan galii waliin hojjenna jechuudha. Kanaafuu namni haarofti jechuudha. Haala kanaan leenjii akkanaallee isinii kenna. Haala kanaan waliin mentor ol gochuudhaan galii waliif uumuu yoo warri barbaadan yaa'u marsaan lammaffaa hirmaattota yaa'u marsaan tokkoffaa walumatti dhumatee jira. Hirmaattoota warra Oktoobariitiif hirmaattoota warra Nooveembariitiif immoo amma banamee jira. Duwwaa 9697070 irratti bilbiluudhaan hirmaachuu ni dandeettanii waliin hojjechuudha. Hojiin websaayitii, hojiin diijitaal maarkeetingii waliin hojjetan malee hin ta'u achi waliin taanee wal guddisuudhaan deemna jechuudha. Chaanaalii keenya kanas subscribe gochuu hin dagatinaa jenna. Viidiyoo kennaadhaa asirratti goolabnaa. Guddaa galatooma nu wajjin jiraachuu keessaniif nagaa keessanu jiraadha.